الفورة كتابك بيرا الفورة الفورة نمدون كيسا كتابك الفورة كسيت هيجو أكشوا تكوا ورجابنا رجانا فرانس جيناس أباي نتوفيو من كتاب تقولي من أولي كلاجريشو مرتا की बांकी का बते और बहुत शंता माफ्तीर फते नुचारा चुराफते हूँ मोतुम्मान शिंबिरोड़ा में थी वचाफी वचाफादान हिंबू दूर जो अमता हूँ कैसे थी वचाफी वचाफादान लफांगे ले चु इचीनी कहीं जमाने किताब में गापो इचीनी वहाँ रहते साथ यार पुलिस मारी उम्र निकाली नहीं उम्र थाका कब वानी से ज़्यादा डेफी भी थी उम्र था कैसा रत फ्लोर खामे कैसा रत सर्दी खामे कैसा रत सामने कैसा रत थी वो कि तुम अब खबर जाकर जिरात में बात होते दुगा उम्मत kayaknya karena kabarnya hal kebatama umat kayaknya hal kebatama mora dina hal kebatama dunia korannya strategic advantage हम लोगों का बुखार नहीं है जैचुल kapsot sene itu इचीदी में तीन उम्मत रहेंगे उम्मत के सुचोने तो कुम मांगुर में सिने हरसीम और अम्मसा कपने रब्बिस गरगार सिफन्ने बक्कया अन्यसन गौदन देने का उसने चीज़ now kita makan kayak sakti wani kaya हमने utang gamat dua sena dalota hiya fakatus sena dalota ilman orang muda tu terus kapsot kasih ne kita buat definitif itu kapsot kasih ne orang lain kata apa ni gitu wan cukur sahih gabung makroro dalam ni itu lumugan terong bukan betul roro dalam ni itu abso kesa bukan deh absau tak fakirnya bukan deh tufi jip orang ragau khan sama kayaknya ragau khan abso ab khakai ko kiya tutse ne abba ki itre ilman ke dalu ka banje chudan khanin gara koran no kana takkan se ta se dabbal ne duhe mana tuan nabar se se gabrum mas kapso sensi itin dalade anake ko brahin tu ka uga ba kapso se Tici bayar tiap kurang kusur udah jatuh orang itu. Nilai shantam tani itu warasnya di teman. Wagga shantam di mana di kata kongenya. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gafasis. Bekomsan Rabbi nakin ni. Kani banutan. Gab difan. Kali gorsa ke saniti badifan isin abdade ummat kan abdade itide me takka nankane isne takka anille wai takka isin kane sere edai isin lolun dande isin mormun dande namormu desa, isi narsu danda, narsu desa, takka garu isi kasar sende, wallah isi kasar sende. Namanya kedua. Ya ada pokoknya sende itu, hari bagai itu, kamera kana kesa kawan itu.
qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu. Mormii, falmii, yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Iccitiin kitaaba kana keessa waan biraati miti. Maaf kitaaba kana barreesse? Tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa shanii ol baati. Isin faarsuu inni bar dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isa loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kanammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan bakka yaadne hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa gammadaan mirgi isaa kabajamu, Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu, sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoofne bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa shantama keessatti hin shubbu suutaas yoo deemne hoggaa deemne yoo gatattananne kufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaanee hoggaa shantama keessatti jijjiirama gurguddaadha fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii Baalee irraa kaasee, sochii Lixa Oromiyaa irraa kaasee, sochii Machaa Oromiyaa irraa kaasee hanga qabsoo yerootti wanti keessa barra wallaalatti ittillee mul'ooyne qabsoo saboota addunyaa mul'atu hanga takka deemee hanga takka gochuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaa gufatanii lamatti hafuudhaatu harummaa. Oggoonni jaan dabre kun rakkisaa turan. Ulfaatas barko sekool jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Akkaataan qabsoon lamaan itti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jiru. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu. Kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filateen seera fiixumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf
amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara gaafattanii hoggasati. Right? Biyyaa dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii fi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kaleessa gaafa dardara tiyooriidhaan baranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoodhaan ilaallu hojjannee itti bilchoote. Arrabnu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabanne hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufne jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallan gaangoorra keenya hoggaa sireerra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa kareetti isa dhiite oofu jalaa baafnee sireerra baafne sireerraa nu gaffichaan sireerraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru. Qaamni baankii alagaarraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadi qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufumanna ilbaraaru. Sadaffaa walitti hataayamanii dasti biinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafan yeroo callisu sodaatee ni rafu immoo ni riba malee hoggaa lama sadii reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an jaarmaa keenya bitaa mirga rukutannee lallaaffate deemnee jaarranne haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaa hojjetame irraan deebi'u. Akka irraan deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkoo'inaa nagaan na bula.